Hayyee jirra jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya kam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa ku galtu waaqaa ta'u bakka jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha viidiyoo kabiraatiin dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo kiyya like naa godhanii comment naa godhanii jajjabeessitanii jabaadhu jettanii yaada garaagaraa warri naa qodan baay'ee sin galateeffadha galatooma sin jira ammallee viidiyoo ko haga dhumaatti daawwachuu hin dagatina like naa gochuu sin dagatina sin jecha. Haasawaa garaagaraa odeeffannoo garaagaraa mudannoo garaagaraa barsiisa garaagaraa akkasii miraan gahaa ture inni yaadattu jechuudha. Haras wanta biraatti kanan qabadhee dhufe jechuudha. Innis irraa barattu jedhetanii abdiin qabachuudha. Ana akka ittiin hubadhe tokkotu jira yaadicha jechuudha. Akkanaa gale tokkotti nan hubadhe akkan hubadhe kanatti immoo isiniif qooduu nan fedhe jechuudha. Kanaaf yaadichi maal ture wanti sun jechuudha. Dhiirri yeroo baay'ee dubartii tokko yoo miidhe dubartii tokko irratti yoo miidhaa geessise maal gochuu qaba? Otoo miidhaan geessisiin amalli isaa maal ture? Erga miidhaa geessisee hoo maal ture? Fakkeenyaaf jaalalleewwan ta'anii otoo waliin jiraatanii gidduu isaaniitti wanti dogoggoraa tokko yoo uumame dhiirri maal gochuu qaba? Otoo akka tasaa ta'ee jaalalleewwan ta'anii ulfooftee jirtu maaltu ta'uu qaba? Dhiirris maal godha yeroo baay'ee dubaroota akkamitti miidhamu akkamitti kufu akkamitti cabu? Yaadicha kanatti yaadanii garuu maalidha seetanii kanan ilaale dhiirri obbolaama ofii raayii kaasee dhiirri bakkuma tokkotti ramadama jechuudha. Jaalallees haa ta'u obboleessas haa ta'u tokkuma. Seena tokko isinitti himachuudha. Seenichi dhiirri dhiirumaa isa jedhu irratti obbolaa kee obboleessa keeyyuu haa ta'u garuu dhiirri dhiirumadha yoo si miidhe jedhee kanan fudhadhe jechuudha. Kanan irraa xiinxale mucaan kun obboleettii isaatii kan inni ulfeesse safuudha garuu kun Oromoo keessa hin jiru eenyuma keessa iyyuu jira jedhee yaadu obboleettii isaa kan inni ulfeesse jechuudha. Erga obboleettii isaa ulfeesse immoo dhiphinichi baay'ee mataa isaanii ol ta'e yeroo ta'u rakkinichi baay'ee mataa namaa olidha waan ta'eef mucaa sana mana kiraayii keessatti dhammo kan inni gatee bade gara seenaa isaatti yoon isinii dhufe jechuudha. Ijoolleen kun inni dhiiraa hangafadha. Ijoolleen kun lamaan haadhaanis abbaadhaanis tokkodha. Haa ta'uti garuu abbaan isaanii baadiyyaarra maatiin isaanii baadiyyaarra kan jiraatanii ijoolleen kun garuu inni dhiiraa baay'ee barumsaan ol siqeera waan ta'eef magaalatti galeetu kan inni baratu jechuudha. Sababii sadarkaa barnoota isaatiin magaalatti galeetu kan inni baratu. Kanaaf akka gargaartuu fi isa faana immoo obboleettiinsa isa bira teessee achumaan barachaa obboleessa ishii gargaaraa. Inni immoo obboleettii isaa kana akka obboleessatti balaa isheerra gahu waan hundaa ishee eegaa kunuunsaa akka waliin barataniif ture kaayyoon isaanii. Abbaan isaanii haati isaaniis kan walii galanii eebbisanii magaalatti gashan. Kanaaf mucaan inni dhiiraa barumsaan baay'ee sadarkaa ol siqeera kolleejii barata waan ta'eef kutaa 12 xumuree qabxii waan dhufuuf dibdee fi kolleejii akka baratuufidha. Kanaaf immoo nyaata ofii qopheeffachuu maal jechuurra obboleettiinsas achumaan isa bira teessee hin baratti waan ta'eef isa gargaara akka barattuu fi waliin obbolaan lamaan mana tokkotti magaalatti galan. Inni baay'ee umuriidhaanis caalaa hangafaadha. Isheen garuu xiqqoodhas garuu sadarkaa dargaggummaa keessa illee ni jirti jechuudha. Waggaa 17dha. Ishee waggaa 17dha. Inni garuu hangafa ishiiti jechuudha. Ijoolleen kun obbolaa haadhaanis abbaadhaanis ta'anii mana tokko keessatti jiraatanii manni kutaa tokkodha. Asirratti rakkoo kan uume garuu manni isaan itti galan kutaa tokkittiidha. Kutittiima tokko keessa waan ciisaa irra ciisan buufatanii achumattis kaasala irratti waan hojjetatanis hojjetatu achumatti uffatallee jijjiirratu jechuudha. Adeemsa kana keessa obboleessi ishee yeroo uffata jijjiirrattu maal jettu kanan ilaala waan ta'eef bifa obbolummaa yookaan miira obboleettii isaa sana jijjiiree miira biraatiin ishee hawwuu jalqabe jechuudha.
yeroo uffata jijjiirrattu ijoolleen kun afatuma tokko sireema tokkorrallee ciisu obbolaa waan ta'anii fi uffata tokkuma uffatanii bulu birdilibsii obbolaa waan ta'anii fi kun dhiibeetu miira mucaasa dhiiraa gara obbolummaarraa gara kan biraatti jijjiiree jechuudha. Adeemsa keessa ijoolleen kun miira kan biraa keessa galanii jalqaba dhiiraatu galee miira sanatti agarsiisuu jalqabe miira isaa obbolummaa toon taane miira isa kan biraa sana isheetti agarsiisuu jalqabe hamma isheen mana barumsaatti itti galtu jarjaruu jalqabe manaa bee daandii irratti faashee eeguu jalqabe osoo jedhu miirri sun isheellee qabe jechuudha. Miirri sun isheettis hin darbee ijoolleen kun obbolummaa dhiisanii akka jaalalleewwan yookaan haadha manaaf abbaa manaatti mana tokko keessa jiru waan ta'eef jiraachuu eegalanii adeemsa keessa egaa namni walitti dhufee wal quunnamtii saalaa godhee ulfi uumamuunsaa waan hin oolledha. Ulfi hin uumamee mucayyoon sun hin ulfoofte jechuudha. Erga ulfoofte booda falli jiru isaan kan murteeffatan ulfa sana balleessuu ture garuu ulfa balleessuun hin danda'amne. Isaan jechuudha kan yaadan kana ture karoorri isaanii garuu maallaqas waan dhabanii fi adeemsas waan dhabanii fi nama isaan gargaarus waan dhabanii fi namatti himuufis rakkinaa firatti himuufis rakkinaa maatii isaaniitti himuufis kun hin danda'amne waan godhan yeroo dhabanii garaanii obboleettii isaa sun ulfa ta'uun ishee yeroo beekamu baay'ee dhiphatanii barachuullee dadhabanii obboleessi ishee sun mana kiraayii keessatti shaanxaa isaa furatee gatee bade jechuudha. Anamma wanta an dubbachuu barbaade asirratti jechuudha. Obboleessayyuu haa ta'u malee dhiiruma jedheen fudhadheanii baay'ee isaa dubbachuu hin barbaanne rakkoo isaaniis dubbachuu hin barbaanne garuu mudannoon akkasii baay'ee namatti ulfaata dhugaa waaqa safuudha. Obbolaa ta'anii amma milleetoo waliin jiraatame kun tasuma uumamuu hin qabu. Kuni abaarsa waaqa durattis nama durattis eenyuma birattillee saalfiidhasi garatti dubbatamus hin qabu. Garuma inni ankanii as kiyaa fudhadhee dhiirumaadha. Obboleessallee haa ta'u malee karaa tokko obboleessa ishiitii foon ishiitii kan abbaa ishiitii kan haadha ishiitii mucaan kuni jarri lachuu jechuudha. Karaa biraa immoo isaan miira sana balleessanii miira jaalalleewwanii abbaa manaaf abbaa manaa keessa immoo galaniiru. Rakkinni inni hamma kananne hamma kiiloo 100 ol ta'u immoo yeroo dhufee isaan irratti caanamu yookaan obboleessuma ishii sanaan ta'e yeroo obboleettii isaa irratti caanamu irratti gadi fe'amu immoo yeroo gatee badu immoo maal jedhama? Dhiiruma hin jedhamu obboleessa ofii obboleessuma ishii otoo ta'eyyuu yeroo teessee yaaddu mucaan sun obboleessa ishiitidha. Jaalallee ishiimti obboleessa ishiiti. Rakkinni kun immoo naa irra ga'u ammas obboleessa ishiiti. Gara kamitti dubbatama? Dhiiruma rakkoo yoo geessisellee jechuudha. Dhiirri alagaas dhiiruma, dhiirri obboleessaas dhiiruma. Dhiirri baay'ee rakkisaadha. Silaayi akka obboleessaatti too innis yaadeera ta'e erga kun raawwatameeti gatee baduu abadan hin qabu. Fala barbaaduu fi qabat ture mucaa kana. Akkaataa isheen itti gargaaramtee ta'e miti ta'e maa gochuu hin danda'amu. Isa gara fuulduraa waaqa beeka waan ta'eef namni hin dogoggoru hin jedhamu. Namni nama waan ta'eef foon waan ta'eef dogoggoraa oola kufaa oola. Erga kana baranii gara sammuu isaaniitti deebi'anii dogoggora isaanii baranii mucaa kana amma inni maal godhe du'atti kennee deemee jechuudha. Mana kireeffattee jirti. Mana kiraayii wanti kaffalamu jiru. Wanta nyaattu illee hin qabdu. Maatiitti himachuu baay'ee rakkoodha. Maalitti himachuu baay'ee rakkoodha. Kanaaf dhiirri jechuudha bakka. Dhiira obboleessas haa ta'u dhiirumadha. Jaalallees haa ta'u dhiirumadha. Simiinaanii wanta sii gaddu tokko duubatti deebi'ee hin jiru jechuudha. Innaa obboleessi ishii kun abadan hinuma badee iddoonni bu'ellee dhabame. Garuu mucaan kun baay'ee mana kiraaya keessatti rakkattee jennaan warri manatti kireessan suni mana keessatti yeroo baay'ee boossu sagalee ol fuuteefaa boossu dhagaanii gaafatanii rakkina ishiillee isaanitti himatte isaan immoo mirga dubartootaatti geessan jechuudha.
mucaa kana jechuudha warra mirga dubartootaa falmanitti geessanii dhaabbata sanaatti geessanii dhaabbanni sun mucaa kana waan hundumaa erga baree akka isheen addaan hiikamtu kas deessu yeroo isaa eegdee deessuu fi gargaarsi godhamee fi mucaan kun hin deesse durba deesselleeti. Mucaan kun durbadha kan isheen deesse garuu obboleessi ishii sun bakka jirullee barbaadamee to'atamee hidhaanii itti murtaa'e. Garuu amma kana odeessuu seenaa kana odeessuuf otoo hin barbaanne maal jechuun barbaadani akkanaa galate jechuudha. Dhiirri jechuudha dhiirri tokko erga shamarran tokko miidhama ishiif itti gaafatamummaa hin fudhadhu jedhee murteessee dhiirri obboleessas hin qabu ormas hin qabu hundi isaanii tokkuma jechuudha. Garaagarummaa qabu jechuudha. Otoo isheen kan halagaa taatee jaalallummaa walitti fide ta'e warri ishiitti illee dhuftee waan fedhellee ta'uu danda'a jedhee yaaduu danda'a. Karaa fedhellee agar garuu isheen kun obboleessa ishiitii foon tokkodha. Haati isaanii tokko, abbaan isaanii tokko, bara keessatti maqaan isaanii walitti waamama, sanyii isaanii walitti waamama. Kana kanallee bulee ciisee ka'eellee itti yaadne. Xirrigeedheetu. Baqaatoo of ajjeestes isatu lubbuu ishii balleessee jechuudha. Mucicha jechuudha obboleessa ishii. Akka carraatee of ajjeestes isatu ishee ajjeesee lama ishee yeroo lama isatu ajjeesee jechuudha. Kanaaf dhiirri karaa baay'eetti hiikuu nan danda'as namnis hin danda'a karaa fedhe ibsu akkaataa fedhan ibsuunis hin danda'ama. Garuu anis irratti kanan hubadhe jechuudha. Dhiirri dubara tokko kan dubartii tokko miidhee itti gaafatamummaa isaa hin fudhadhu jennaan dhiirri firan qabu obboleessas hin qabu. Isa jedhudha jechuudha kananii irratti haasa'uu dhufe jechuudha. Innaa irraa barattu jedheen yaada fakkeenyaaf naannoo magaala Faaratti illee wanti kun sirriitti beekamaadha. Ijoollee dhiiraaf dubara obbolaadhuma illee wal biratti dhiisanii biyyoota gurguddataniittis biyyoota Arabaattis illee argeera. Ijoollee guguddoo mititi hima xixiqqoollee ijoollee dhiiraarra baay'ee eegu wal faana yeroo isaan haasa'an illee eegichaan namni isaan bira jiraateetudha. Mana tokko keessatti illee cufatanii haasa'uudhaaf xixiqqoodhuma ishiillee hin eeyyamanii maaliif waan baay'ee jira hin beeku waan ta'eef wanta kana biyyoota gurguddaa irratti jira miidiyaan hordofu waan ta'eef naannoo keenya garuu baadiyyaarri garuu wanta akkasii odeeffannoon akkasii hin jiru hubannoon akkasii hin jiru dhageettiin akkasii waan hin jirreef amantaadhumaanii akkuma achas dhuftu seera aadaatti amantaadhumaanii ijoolleen obbolaadha waan ta'eef humaayyuu irraa hin shakkamu humaarraan eegamu bakka fedhan illee akka isaan ta'anii baratan bakka fedhan illee akka isaan waliin ta'anii hojiis ta'e waa fedhe hojjetanii maatiin hin eeyyamasii wal faanas akka isaan ta'an ni barbaada. Garuu baay'ee kun rakkisaadha dogoggorri uumamuu danda'a kun akka kanaan jechuudha haala kanaan jechuudha. Miirri akka kanaa immoo dafee namaa hin deebi'u. Miirri kun ergi raawwatamee ka'amee bulamee turameetti yaadameeti gaabbisiisaa ta'a malee miira sana keessa yeroo jiru namni waa fedhe yoo dalagellee humaa fakkaatetti mul'atu. Naa kana fakkaata viidiyoon koo waa tokko irraa ni hubattu jedhee tana ni yaada jechuudha. Viidiyoo kiyyaa gadhumaa daawwachuun dagatiinaa sinin jedhan. Ciao ciao.